Yoya harka fuune ashama ortoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Ergaa ariifachiisaa amma nu dhaqqabde harkaa isinii qabna. Ergaanis kan dhuftee ijoollee bosonaa raayii gara ergaa nu bira geetteetti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara ergaa nu bira geetteetti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Ergaan guyyaadhaa nu bira geessee akkas jetti eeruu fi quba qabeenya manni Oromoo kan Oromummaa fi sabboonummaa ofiitti quufe kamiyyuu quba qabaadhu walis dhageessisaa warra dhaga'uu hin feenes dhageessisi. Diraamaa guddaa bilisignaan ijoollee harka laatan uummata Oromoo saba guddaa fi kabajamaa warra gaarummaa malee hammeenya hin beekneef namaa fi miti bineessaafuu hammeenya hin yaadne kana irratti raawwachuudhaaf deemti. Uummata Oromoo salphisuu, xiqqeessuu, diiguu fi afaan faajjessuu ajandaa fi hojii godhatee kan itti bobba'e mootummaan shoroo keessaa bilisignaa Itoophiyaa ammallee dookumantarii sobaa kan waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo ittiin gargar baasuu fi waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf jedhee yaade ijoollee maqaa araaraatiin saalsanyiin diinatti fudhatee galchee xabaan dhaala godhe fayyadamee uummata Oromoo ajjeesuu, gudeeduu, ukkaamsuu fi hammeenya daangaa hin qabne viidiyoo fi suuraa fayyadamee diraamaa Oromoo irratti raawwachuudhaaf ni qoqqoolata. Otoo rifeensaa fi sansanka waraana bilisummaa Oromoo irraa hin mulqin iddoolee garaagaraa qobsiisee jira. Iddooleen ammaaf isaan qubatanii jiran keessa magaalaa Burraayuu iddoo addaa kattaa yookaan Ashawaa Meedaa jedhamu nama 48 kan ta'an warri kun sosochii fi bashannanaaf magaalaa keessa akka sosocho'aa jiranidha kan dubbatamu. Shawaa Lixaa magaalaa Amboo hoteela daraaraa kafanii achuma galuu achuma jiraatu. Egaa dookumantariin kun haareessa osoo hin taane isa bara chaaptaraa turee fi isa impaayirri Itoophiyaa kanaan dura fayyadamtaa turte irra deebiin fayyadamuuf qophiitti akka jiranidha kan dubbatame. Kaayuu fi akeekni warra kana waraana bilisummaa Oromoo cabsuu fi uummata Oromoo wal jibbisiisuu waan ta'eef wanti guddaan quba qabaachuun barbaachisu warri kun yakka yeroo raawwatan maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhahatu jaal eebaluu jarmiyaa fi birgeedii maqaa dhahachuu danda'u suuraa fi viidiyoo of waraabuu danda'u. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtanitti akka of eeddanii shirri somnii fi damni yoomiyyuu uummata dhugaa qabu hin mo'atu haqa qabnaa ni injifanna jechuudhaan ergaa kana jaallan bosonaa nu biraan gahanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ergaan kun kan nu dhaqqabe ijoollee bosonaa irraayi. Asmaraa taatee asmaraa irraa immoo gara biyyaa kan inni deemee fi waan magarsaa bariifaa godhan sanirraa waan adda qabu addi jiru tokko hin jiru jechuudha. Wareegamni bakka sanitti yoo geggeeffame namni raajinii wareegame jedhee waan hodhu hin jiru. Jaallan hundumtuu warri isa wajjin hin deeman lubbuu mataa isaanii irratti murteessanii yeroo isaan biyya isaan keessatti akkasittiin waraana kanaa hamma danda'anitti biyyatti galchan. Walumaa galatti wanni rakkoo guddaan waraana bilisummaa Oromoo waraanni kun waraana keenya har'allee borullee jibbinee jaalannee jibbinee piippiidhaaf illee gaachana. Ammallee nan dubbadha. Shimallis Abdiisaa har'a bakka sana jiruufillee Abiyyi Ahmed 4 kiiloo jiruufillee waraanni kun gaachana. Waraana kana xiqqeessuun waliigala Oromoo xiqqeessuudha. Garuu rakkoon jira rakkoon jira. Rakkoon maaliin raajiin kaase caalaan kaase seera fi heera dhaaba kanaa sansakkaan nuti amma marroon jibbinu marroon ilma Oromooti garuu seerri dhaaba kanaa heerri dhaaba kanaa seerri adda bilisummaa Oromoo waraqaarra hin jiru dur lafarra jira. Lafarratti miseensi adda bilisummaa Oromoo wanni inni maasaa namaa keessa hin baaneef waan seerri lafarra jiruufi. Har'a garuu heerri adda bilisummaa Oromoo sun gara lafaatirraa gara qilleensarratti naanna'e. Kanaafuu waanni kun sirrii miti. Warri si marsanii, si bira dhaabbatanii, si utubanii, maayikii si jala qabanii, halkanii guyyaa si barreessanii, halkanii guyyaa si bilbilan kun kaa akka beektee miseensi seerri fi heerri adda bilisummaa Oromoo lafarratti deebi'uu barbaanna. Waraanni kun bahaa hamma dhiyaa kaabaa hamma kibbaatti Oromoof wareegama kaffalaa jira. Soo nuti waraana kana hammannee utubnee dogoggora isaa itti himnee karaa ofii fi barbaadnu fi biyyi keenya kaayyoon keenya barbaadu san irratti deeffachuun jabina hawaasaa, jabina qeerroo qarree maanguddoo aayyuti. Kanaafuu nuti gabaabsinee wanni walii dhaamuu dandeenyu yoo jiraanne seerri sun deebi'uu qaba. Seerri sun lafarratti gad dhaabbachuu qaba. Seerri adda bilisummaa Oromoo akka quraana rabbiiti. Austraaliyaa jiraadhu, Ameerikaa jiraadhu,
dirree waraanaa jiraatu bakka waan seerri si ajajeessanitti seera sanii buluudha. Kitaaba rabbiitiin garaagarummaan qabu. Kanaafuu warri daaspooraa jiru sun maqaa wal balleessuudha. Amma beektee raajiin kaleessa akkana ture an raajii irratti hin hoogganamu caalaan kaleessa akkana ture caala jalatti hin hoogganamu yoo ta'e maqaa itti wal himannaa yoo ta'e malee maal anaa miti barsiisan kan tuni seerri sun dura tumame waan ta'eef ati sin beektaa eenyu sin beekaa jechuudha. Kanaafuu seerri kuni warri daaspooraa jiru kun seeraan dhufanii warri kaleessa OPDO turan warri kaleessa Oromoo ajjeesanii Oromoo lafa saamsisanii Oromoo beektee hooggantoota Oromoo dhabamsiisanii qabsiisanii fagaadhaan jiraachaa turan sun namni tokko seera fi heera dhaabatti gaafa deemu ulaagaan inni deemu qaba. Kanaafuu wanni sun dhaabbatee fi seerri sun guutamee jira ulaagaan sun guutamee jira. Namoonni har'a miseensa dhaaba kanaa ta'an mee warri OPDO keessatti waggaa 27 guutuu Oromoo ajjeesaa Oromoo hidhaa turan jiranii akkamitti ta'a? Maaliin godhame? Leenjiin kenname, barnoonni kenname moo maallaqa isaan kennan sallaalletti miseensa waraana kanaa goonuu jechuudha. Kanaafuu seerri bakka itti cabee jiru waan baay'eetti nama wal gaafachiisu miti, waan baay'eetti nama wal dhibsiisu miti, waan bakka xiqqoo bakka beektee namni maallaqa kennee jennaan akkuma caalatu baasee jira. Miseensa dhaaba kanaa miti deeggaraa dhaaba kanaa ta'uu dura maal beektaa maadhee jira. Maadhee irraa ce'aa jira. Ce'aa irraa gara miseensummaatti. Miseensummaatti gaafa deemtu immoo sadarkaa adda addaa bakka itti barattu jira jechuudha. Ulaagaan kun guutuun otoo hin guutamin kaleessa alaabaa abaaboo godhatee fi alaabaa marroo godhateef jecha namni tokko dhufee miseensa waraana yookaan immoo miseensa abaaboo ta'uun seerri kan cabe keessaa bakka tokko kanumaan jechuu barbaada. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ergaa fi odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hamma odeeffannoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraabiin godhin sabskraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.